Dala. Bo. Hirap din mo na. Bo. Igra dati dapat. Pasabi yan. Dala. Bo. Ayan na daw. Siba. Dala. 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 Hey. لينا لينا روزين قطوس خيريا مي مي جبر خيريا هو خيريا مي شفت عشان كده عندي خيتي ما تجيب الدوانا قالوا بندي مخيرين مقرا بك جبت ناي ميجي يا سمعت سبي ما فعلا نتنgo ثلاثين غير خيدي هاجينا تيمي بكسين يعني خيريا ما لقيت خيري همين ايش سيجا كذب ده ابو خيريا بك هاي ستين ابوبا لا انا ما مقر يلا خيريا بك جبت نتيم نيني مدام اي تجرت يي خيري اور بدا خيري بدا رفتم ايه اودي ما ني تركنا ده يوسف يوسف عندك كمان جيت يوسف انجرو نتيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جرى جرت سنجتشاك بجمتة دعوتة خيرنا سلامتان شتن أني راحته bakka jirtan maratti isin haadha qabduun isin ninja eegaa kabajamtoota daawwattoota keenya dhiyeenya kana guyyaa afurii moo sadii viidiyoo isiniif hin marre dhabamnee jira nutis wanni dhabamneef waan biraatii miti dhimmi nuti dhabamneef namni hundi karaa deemee Mubaarakii fi Keeriyaa obboleettii Yuusufii fi Yuusuf xiqqaa namni hin beekne hin jiru isaan sadeen barbaada namuu karaa yaa'u jira jechuudha amma mana galee mijoot jedhe qishol haale ammallee nama kannadhe ammaan ol deebi'ee laal kunnuuni agartanii akka waan takkan ta'an miidhamne jechuu akka jalaan garaa hideetin dawaa qiyyaas kanuma waliin beeynu san furadhe baaltoo gubbaan kaayyadhaa as keessa akkana kaayyadhee jechuudha akka namni na harkatti hin harkine akkuma nama nagayaa kanuma akkanumatti nagaya deddeemuun ta'a kun akkanatti ni harkama mees laalaa kun olaal daawwattoota keenya hin harkamuu jechuudha akka namni harkamu dhugaadha. Akkatti immoo hin argamu kana godhe baaltoo gubbaan uffadhee deemaa jechuudha amma deemuufin deemaa inshallah har'aan tana waan nagayaa waan gammachuu waan riskitiin Keeriyaallee Mubaarakillee Yuusufillee finnee dhufna ayyooniin Keeriyaa hin agarre har'a akkaan Abdallaa fidu abdiin qabaa jechuudha akkaan Abdallaa qabee fidu abdiin ifirraa qabaa inshallah wallahi an maal akkaan jee isinii himuus hin qabu osoon deemu miila hundi narra dhukkubeerin guyyaa sadii moo afur geenyee jirra akka viidiyoo maruu dhiisne wanni dhiisneef sababni isaatis akka gaa viidiyoo san gizee marree jechuudha bakka nuti dhaynuu fi waan nuti goonuu fi waan nuti haasofnu cufa hi agaranii jechuudha akka isaan hin agarreef yoo isaan kana arkan taate viidiyoo kana nuti galakkisnu taate nu arkanii nu jala deemanii bakka nuti dhaynu san hunda nu jala deemuu mala nu jalaan hafanii jechuudha sanuma hundaafu akka isaan nu jala hin deemne viidiyoo maruu dhiisne jechuudha akka isaan nu jala hin deemne amma immoo isaan dhohochaatuma deemna amma kaameeraallee dhoofadheetuma fuudhee suutatti kaniin ifin agarsiisne kaniin waan takka gonne bakka isaan jiranii fi karaa isaan jiran hunda nama qoradheetiin dhufe suutatti viidiyoo irraa maraa jeetiin yaadee qaba amma immoo garuu manaa ba'uuf hin deemaa jechuudha inshaallah amma manaa ba'uuf hin deema inshaallah gizeen manaa bahee akka tasaa yoo ta'e hamtuun namuu tettee rakkoon namuu tamtes daawwattoota keenya viidiyoo hin maruu takka jidduu dhiisaatiin bira kutaa maaliif akkana arkanis hin barbaadu akka isaan nan arkineefin viidiyoo san karaa mummuraa deemaa sababni isaatis isaan akka wal arguun barbaanne osoo isaan nan arkine yoo isaan na arkan ga'an na qabanii intala dhalaati waan godhuu danda'anii isaan hundi na qabuu danda'anii jechuu yoo isaan na qaban خلاص أنيس إيمان ديارة على التهافي جتشودا يوسف أمو إيجا خده ترى جرا هندي بني منتي نافينو ويا أفري موكنا جيني جرا إيجا ولا ركود إسني خرا ديمو جرا إسا سنو وان كيسا جروفي أكا إني كيسا جروفي حالاتا إسا رجيه واركون إسا مدته هم بيخو جتشودا ربي ركول راها كابو أمو ديمو فين ديما بالتو يوفر ده Arawaanin takkaan uffatiin hundaan uffachuu deema
liinaa miti liinaa irraa garagaleetiin deemaa jechuudha. Daawwattoota keenya wanni lixa maal akkaan uffatiin hundaan uffachuu deema sababa isaanii jechuu yoo na agaran akka tasaa ta'e fuula kiyya yoo na agaran na qabanii akkuma agartan kana hunna wanni ni reefu isiniin juusan amma hunna bahaa kiyyallee akkana akka jedhee namni na shakku hin jiru jechuudha. Biyya tana keessa harka qabadha yoo deeme halkan maaliin godhu deemta namni tokko abbaan biyya tana ni beekaa jechuudha. Warri biyya tana akkana godheetumaan dhooysee deemanii jechuudha. Amma immoo halas baalxoo kaayyadhee baalxoo jechuun fadhee na laaltanii afame dawaan irraa mul'atu. Halas amma akkanatti nama wayin deemu fakkaadhu okeessa hin jira jechuudha. Kan mul'attu Moolaal ammallee gubbaarra deebiseetiin lixmaan takkaan hidhatin wallahi rakkoontu waan namuun goone hin qabdu. Daawwattoota kiyya akkana nan beekani fuula kiyyana hin beekanii jechuudha. Akkattiin deema. Yamanillee fakkaatu garuu yamaniin warri biyya adiidha beektaa nuti waan gurraattii ta'eef akka isaan nan beekne akkattiin deemaa jechuudha. Fakkeenyaan isin garsiisu jira akkattiin deema. Amma immoo ofirraa baneetiin haasawa akkasii dawaa kiyyallee dhooyifadhee manarraa buufiin deemaa na faana tura. Akkasii amma ulaa qollabeetiin qulfii irra dhiifadhee sanaan qollafadha akka isaan achiin alaan qulfiin hin banne ilmooti jallee fuudheetiin nama bira kaa'ee jira. Alaa inni khayriyaa baaseen asiini mana kiyya asiinis ni seenta asiin baataa saniifuu amma dhoofiin deema. Akkasii halimuun daawwattoota keenya ulaa tana asii cufuttiin jira jechuudha. Ammaan tana asiin dhufeeti ulaa tiyya cufuttiin jira. Amma gabbee dawaa kiyyallee ni qabda jechuudha. Ni agartanii bakkaan itti suuqadhiisanii as keessaa fudhadhee hidhatan malee deemuu gaarii miti. Yuusufis inshaallah rabbii wal nu agarsiisu karaa kanatti. Isaas waan irra ga'een beekne Yuusufii fi weessitu wajji kutee jechuudha. Anilleen kun siirii dawaa kiyya harkaa hin qaba. Isaanillee ni qabanii harkaa jechuudha. Yoo akka tasaa Abdallaa waliin dhufan isaanuu fuudhaniiti mana naan eeganii jechuudha. Yoon anilleen dura arge fuudheetiin manatti eegaan irra biyyeen isa nyaattee jirti. Isarraa dhumattee jirti. Wallaahi lafti tun gadoo fi olaa'uudha qabdi. Kunnoo daawwattoota keenya ammoo deemni kun jira jechuudha karaa. Kunnoo lixmaa kiyyallee gaddeeffadheetiin jira. Namni fuula keessa na beeku hin jiru. Dawaa kiyyaas karaa na garagalfadheetiin jira. Bakka gaheetiin jira jechuudha. Manni weessin agarsiise tokko kanaa jechuudha. Kun hamma mana fakkaatte hin beekne ammallee tokko karana jiraan isaa eeyyama karana jira. Seeneetiin kana keessa laala Abdallaan kana keessa jiraachuun dhabu hojjubaa jiru waan ta'eef qollafidha. Inni kana keessa jiraachuun qabu na jala jechuudha. Daawwattoota keenya mana kana viidiyoo irratti argeetiin ture jechuudha. Manni kanneen kan inni khayriyaatti awwaalee mana inni khayriyaatti awwaalee jechuudha. Amma immoo asitti eeggadheetumaan Abdallaa bakka kanatti afuufee mana kana fuudhee deemanii jechuudha. Abidda waladhee Yuusufaallee taatu fiyyaame. Amma immoo qe'ee isaanii keessa ifamanii onni jiraachuu jiruuf kanaa jecha inshaallah kana itti afuufnan abbaan fedhees na dhufuu hin danda'u naas qabuu hin danda'u jechuudha. Anillee dawaa qaamatti baddeetiin deemuu jira akka namni tokko nan qabne jechuudha. Sanumaafu daara kana jala goreetiin eeggadha. Asittiin eeggadha jechuudha. Hulaan kun mataasiin jirtu tana ni eeggadha. Na faana turaasi wallahi irraan tana Abdallaa qabu malee hin dhiisu.
yoon Abdallaa qabee mana geessee irra qixaaxa addaa isaan qixaatin anuu namaa miti. Dafanii silaa dhufanii laatanii mana nyaatu. Eessuma jiran. Maal naan dhufne isaa. Manni isaanii cuccufaadhaa jechuun bakkettoo kana meela dhabuma qe'ee isaanii kana keessa jiru. Dhagaa adda addaa qe'ee kana keessa jira. Manni charkii sitaara isaaniitiin saluuqa irratti hidhatanii hattuu miidhaa silaas hattuun bakka itti waa hattuunii dhufu. Maaltu shaqam jaasa? Maaltu shaqam jaasa? Nama wayii as jala rafu jira nama taateen beekne hoggaan laalu dukkana keessa dhiisanii marxoon Abdallaa fakkaattiin isaa yaabu marxoon gosuma akka Abdallaa san walli Abdallaadhaan isaa isa wallaahi rafu jiraansa ala rafaa akkam ankaniin alaa biyyee dhufa alaayyee fuula irraa hin banaa akkaan hin ukkaamamnetti isanii sirraa dhumattee gaarraan tan hatticha arra sirraa guutaan tan amma si dhiisu hin jiru lafaan kaa'u dhiiru daawwattoota keenya yoo khayiriyaallee fidanii marxoo itti ashaganii hidhanii as ciibsanillee hin beekne miidhaqeetiin akkuma Aasiyaa ta'e fuula kana cufadheetiin itti dhaqa yoo khayiriyaa taate dafee if dura hin afuufee itti ibsiraan akka suuna jala deemaa isa. Khayriyaa. Halla khayriyaadhaan saa yaa rabbi. Aasiyaa. Khayriyaan eessa jirti anaa Raasiyaadha. Si jibee si hirribaan ni jira irra kan. Hirribaan ni jira. Hirriba maaltu si jira miti kai? Xiqqoo irra barishee darqatee Yusufaan biraa eegaa bule. Ammas Yusufaan hin jiraniiti qabeetiin jira Yusufaadha kai. Qabeetiin jira kai. Kai Aasiyaa maal haasee? Hatta. Kun daawwattoota biyya Aasiyaa jaanumaa ta'us naa ciisee edee qaadiraan bulee Yusufaan biraa eegaa bulee deemnii rafaa jaa Aasiyaa maal naasayta? Lama nakkii lafan kaa jedhu ukkatasaa inni yoona dhufeellee hin beeku as keessaan kaa jedha yemanillee yoona dhufte hin beeku nama hattuu kana Aasiyaa naa jaanumaa heebii asitti awwaalee dhiira. Aasiyaa bo siigar bo yee Aasiyaa ati naasaytu maali? Kai lafa kai ka dachita natti muka tigaara kanas dhaaba shiisi gata teebaa kana daawwattoota bakka khayyaar gabbaafadheeti mana isaanii khayriyaa kana yoo khayriyaa as keessatti awwaalan hin beeku bakkittooniin tolfadhaa ittiin dhaqee ilaalan afaan turaa soodaan deemaa dhaqfamma isa irraa gaggabsa namaan sodaadhu hin qabu jechuudha. Isa irraa gaggabsa as booda namni niin an sodaadhu tokko hin jiru. Namni dhaqee ilaalaa maal isa wanti hin jiru manuma isaa. Kubbaa manaa wanatti fakkaatu. Manni waa manaa miti kun garee waa keessa hin jirtu. Mana maali? Mana keessa mana qabaniisa? Laa ilaaha illallah. Waa manni manaa miti. A'uuzu billaahi mina shayxaani rajiim. Manni waa manaa miti bismillaahidha. Eessuma kaayin dhiiroo khayriyaa. Mana qalatti kana keessa kaayanii dhiiru. Isaafin ichi deebi'aa feeti. Isaafin ichi deebi'aa. Bo adala tota keenya kunno isa dammeesseetiin bakka khayriyaan jirtu gaafadha arraan tan isaan himsiisa bakka inni kaa'e harka isaa kan lameen itti duubatti hidheetiin waanuu fooxaa mudhitti hidhatee dhufeeni tanumaaniin isa hidhee irra shalab isa godhee amma hattuudhaa kana hattuu akkamitti akkana qooqannummaa isaan way namni na dhubaa yaa rabbii bashee
Bo. Ji. Saya izallee takka jedhama. Hai, maal akka qabatee na ciise sana maati? Ji, kun akka ciise akkasitti ganaadha sana dhumatti. Asiyaa na seeteeti. Asiyaa miti jira. Hai. Dalla. Bo. Dia gimana? Kisah setika tiga orang nak doa kita. Bo. Egra hati takut. Tasar dia ni. Dah. Bo. Bayan ada. Siapa? Dalla. Dalla. Hey. Mira, Lina raujun ka tus khairiya में मैं ये खबर खैरिया वो खैरिया में Lufti asian kiti. Indi Kiti ma jaji lufti. ittawan arkaga bande mo khairi mo ko bakka jirtu no imeji Kina tawanto sibi. wa fa da mo khairi na Tanatin goyi. Khaidi. ajena timi bakke sin Yani khairiya mal gota khairi. hemin Ini sin sih kes lufti. abo khairiya bakka jirtu hai sittina boba La. Ina bu mungar. yalla khairiya bakka jirtu no timi Nini madam. ay ta jirtu ye Khairi awar badda. Khairi badda lufti amma. Awali nama na itarkana da ya. Yusuf. Ahu Yusuf inda kamuna jidai. Yusuf injuru no Matu timi sibide. sitti jamu yonke